shamarran biyya Arabaa dhugaa waaqaa uummanni biyya keessa maaltee viidiyoo of waraaba. Viidiyoo maaltee of waraaba. Viidiyoo qulla. Viidiyoo shaaworii too galanii fa'aa of waraabu. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Inaante namni maaltee eenjed. Yoomii fidha kun. Kun hoon jedhameetti yaadameetu akkuma viidiyoo tokko argeeni. Gaarummaan isaa moonni Itoophiyaa ammoo maalidha seetan viidiyoo wal waraaban irraa wal gadhiisan gaarummaan isaa shargoonan Facebook irratti gadhiisu. Facebook irratti gadhiisu. Kana jechuun hundumtuu akka barbaade shuu jedhee akka argataa jiru inni biyya keessas inni alaas eenyu malee dhibu. Ganaa telegiraamii linkii telegiraamii jechuun hin jiru. Ijoollee warri biyyoota garaagaraa mu keessatti warri biyya Arabaa kun immoo viidiyoon tokko xab jettee buna telegiraamii dhiga. Iccitiidhaan kaa'ama telegiraam. Namni telegiraamii faan qabne hin argu. Telegiraamii taanaan garuu deemti sarchi gootee qixee ilaalta akka salphaatti jiru. Achiiga inni biyya keessaa immoo Feesbuukii rakkatti jafa baate. Wayinii. Yoonaa warra maqaa qaban jechuun gaa miidiyaa kana irratti ana warra jedhan warra of agarsiisanii warra akka moodelii of godhan faa kana warra baqa qeensaan deeman faa kanatu viidiyoo of waraabee qullaa qulqulluu shirukaa waaqa gadi yoo seentanii naante daabboon garuu meeqa galee daabboon wadda deera bara daabboon nu nyaannu jechuudha daabboon nama widdiidha. Tinnoon tokko bakka waan ammanaa keessa amman mageessi xinnoo shi bokkoo kisee isheen birii 15 10 akkasidha. Xinnoo shi waan akka hamma harka kanaa gahu immoo birii 20dha. Daabboon baay'ee waddiidha inni binnee nyaannu. Innaa mucattiin jechuudha. Harmi kun illee bareeddi seetanii garuu mucaan akkas bareeddu kun akkanatti qullaa dhaabachuun ishee nan tasaaqaqe. Amba kan gizeedhaan dulloome dhugaan siniin jedha. Har'an daa'imman qallaalii hin dulloomne. Dullatti yoggaa 50 taateetteerra baga dhugaa waaqa gizeedhaan dulloome. Bagan gizeedhaan dulloome siniin jedha. Uummanni biyya keessaa maal ta'e? Abaarsatu cubbuu keessantu isaan qabe. Goosh baga cubbuu ijoollee biyya Arabaa isaan qabaara. Maal seetan olluma bahanii roozii sammata zero eeggadda wayii waan ta'e girgiriitu roozii sammoo cufe. Ruuziin eessatti sammuu nama cufa wuddiidha ko ruuziin asisinitti nimne itu rakkasatee nyaatanii isaan kiiloon tokko birii 180 sanuuni orjinaaliin isaanii Araboonni amma fakkeen madaamiin keessa maraxxee bittiifni ruuziin gosa baay'ee qaba. Ruuziin sirriitti innaa hojjetan bareedu tokko jira irra keessatti inni innaa hojjetan wal qabatee nama jibbisiisu jira. Gatiinsa akkuma sana wal caala ruuziin innaa suppermaarkeettii dhaaddoo aqqaaliidha deemtee ta'u. Tokko faasaa itti bittee innu baay'ee 200 ta'uu isaa ol ta'uu danda'a. Dhugaa waaqa 280 faa ta'uu danda'a kiiloon tokkitti. Ruuziin qallaalii wuddii miti. Xaafii caala wuddiidha waan isin ajaa'ibu. Fakkeenyaaf xaafiin kiiloon tokko birii 140 faati. Innu sadarkaa qaba xaafiinis jechuudha sadarkaa qaba beektu sinuu tokkoffaa lama minam jedhamee akkuma miidhagina isaa akkuma qulqullina isaatti kiiloodhaan tokkoffaa 140 faati akkasi sadarkaa qaba. Ruuziin moo meeqa? Asumti akka masalphaa 180. Ruuzii miti kan caalu. Ruuziin eessaa sammuu. Ruuziin sammuu kan cufee jetti as mandara keessa kan deddeemtee buna dhugaa ooltu tokko jechuudha. Sagaxeen jechuudha. Kan hojjettee obboleessa ishii barsiisuu illee hin beekne. Kan mana haadha ishiitti illee humaa gochuu hin dandeenye. Si gaafa shamarran tokko biyya Arabaatti waan tokko godhu. Ishee sammuu ishii ruuziin cufee jetti. Akka ruuziin xaafii caaleen beektu gatiidha. Inna cubbuu keessantu isaaniin qabaayira siniin jechuudha. Quba gashadha galata galfadha. Galatoo galfadha. Yeroo shamarran biyya keessa akkanatti qullaa buustee osoo namni isaan kun immoo akka kana dhibu shaaworii galu. Laal shaaworii keessa jiru bishaan ofitti bananiiru. Garuu mootummaa keenya waan bareedaa baasee amma seeranni baasee dhugaa waaqa mootummaa keenya I love you seeranni amma baase maadhe gaa'ila malee jechuudha waraqaa gaa'ilaa malee sartifikeetii malee namni kamillee hoteela buluu hin danda'u hoteela seenuu hin danda'u dhiiraaf dubartiin jechuudha. Dhiiraaf dubartiin hoteela seenee sirrii qabatee maal gochuu hin danda'u.
haadha manaa nama abbaa manaa nama affeeruu nyaachisuu qonxarsee minxirri hin danda'amu. Waan xuruudha. Laadhamma hoteela seenanii akkanatti warri wal bashabbashanii shaaworii ofitti bananii qullaa qulqul harmi qullaa hudduu daabboon shan wuddii isiniin jedhan binnee nyaannu sun qullaa. Intalli durba akkanatti qullaa namichi garuu itti yaadeetu ofii maal rakkoo qabu mudhiidha ol dhiirri rakkoon qabu dhiirri paantii qofaa uffatee yoo viidiyoo of waraabeyyuu no umaamiti dhiirri qullaasaa odeeme umaamiti baay'ee na akkanatti itti du'eetu akkas godhee itti du'eetu bishaan siin buusamte inni immoo akkas harka kisaa achi fageesseetu viidiyoo waraaba. Video ishuma salphisuu waraaba bar gaawaa qaani viidicha laalee ishuma salphisuuf yookaan cheatingii way jira hiriyaa kan biraa qabdi mucattiin ta'uu danda'a hiriyaa sana dhiistee isa kanatti dhufte ta'uu danda'a yookaas mucattiin sun gabaadha ala akka isheen taatu barbaadeetu ta'a namichi ishee waraabe kun viidiyoo silkii akkanatti qabatee waraabe suni mucattitti salphisuuf gabaa keessaa galchuuf tokko. Ishee yeroo sana maashi qirqir jettee viidiyoo kana immoo faana waraabamte haammatteetti isaanii isheen yuba barbaadeetti dastanyaadha yookaan of jaallattu gammadduudha. Viidiyoon kun akkamitti waraabame yeroo sana waraabamu masana bilbilasa bishaan keessa buustu maal ishee ajjeesamu waan barbaade godheera cabcab ishee godheera kan jaallu ishee baasamu na bilbilasa kan bishaan keessa buusu yookaan immoo balleessu. Waraabuu maaltu barbaachise? Ana akkattan fudhega intaloo sana salphisu kuno namni intalitti amma namni suuraa gurbaa barbaade maxxansaa hin jiru dhugaa waaqa gurbaa suuraa isaa fi maalisaa wal bira kaan jiru intaloo akka moodeelii of guggoote akka shiqirqiroo of guggoote intaloo suuricha viidicha walitti hidhanii intaloo makan intaloo manaannassaa jiru taargeettiin intalarra waan ta'eef jechuudha ergaan koo jechuudha. Isin garuu galata galfadhaa sisaan isinitti qoosanii ela isin garuu gowwomsamtaniitu dhugaa isinitti fakkaateetu bakka waan kamu bakka isin sammuun keessanis biiziidha nam tokko iyyuu dhufee osoo isin haasofsiisaa oole isiniif alamiidha anan beeka waan ta'e dhugaa waaqa biyya arabaa keessa yeroo teessu nama dhufee si haasofsiisaa oolu guyyaa kana guutuu bakka jireenya si akka waan si salphiseetti ilaalama sittiin ulfaatu sin dabbaru sin cannaqu of jaallachaa gammadaa namni sun si faana haasaa hojii kee akka ajaa'ibaa hojjettaa jechuudha guyyaa deelii jechuudha ana akkatti haasa'ee jira. Ana kanatti haasa'an ture jechuudha. Guyyaa tokko otoo hin haasa'iyyoon oolee baay'ee sammuun kun cannaqama. Bakka guyyaa kana guutuu bilbila koorra miiseejii dhabuun qabu yoona dhabee miiseejii naa barreessuu qaba. San miiseejii xinnoomti dheeraa sana barreessuu qaba. Maal taayin dubbisa waan ta'eef dheeraa naa barreessuu qaba. Sagalee naa kaa'uu qaba. Galgala halkan immoo naa bilbiluu qaba. Isuma akkanatti achi dhufeetu amma kunoo ibiddi mataa irratti boba'aara. Waan godheef sabbeekadha isa kana immoo waan godheef sabbeekaadha isa kana garuu waaqa keessa galata galfadha warra isinitti qoosa isinitti basha'ee ruuziin sammuu duucheennaadhaas eeggadda kana suuraan tokko isinii maxxantee qullaamne tokkuma hundi ishee dhiisaa warri biyya kana tokkuma diina keessanii isheen warri biyya kana isin tuffatu waan ta'eef dhugaa isin tuffatu waan ta'eef inni irraamu bash kan jedhe abbaate qallaa isin akka viidiyoonsa mirxitti waraaban dhaabbiitti waraabame akkanatti akka TikTokii dhaabbiidhaan akkanatti waraabame waan ta'eef waan barbaade hunda isaa laalta gadi buustee ol baastee laalta yaa rabbi anaa maaltu na keessa haasa'e akkatti innaa shamarran keenya ergaa kotoon hin dagatini maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa jedhe Oromoon maqaan baduu mannaa mataan baduu wayya maqaan al takka karaan baate maqaan baate hin deebi'u karaa wayyoo karaa baasan immoo yoo itti jaaranis namni cabsee machuma deema maal jechuun mara deema maqaan keessa alma tokko yoo si jalaa bade namni isumaanii inteenisii jedha jechuudha kanaaf iyyuu maaliin jechuu barbaade shamarran keenya be careful biyya arabaati gaafa dhuftan amma seerichuu baay'ee xabaqqee jabaateera waan ta'eef innaka kanaan dura hoteela qabatanii qanii sadii bash jedhanii shaantaa fudhatanii gara warraa deemanii harran dhufeedhanii hafee jira tokko seeran nama qaba lammata immoo sinumaafuu baay'ee sheem gareet sheem maatii keessan keessa mataa ol qabachuu hin dandeessa waan ta'eef kallattiidhaan Itoophiyaa gara dhoroo dhuftanii
Ufee airportii toosin dubbise maamitaan warra akkasiiti. Yeroo dheeraa si faana isaa ture waan ta'eef si yaadeeras ati si yaaddeetti arguu sin fete waan ta'eef airportii ufee si dubbise barbaade habaaboo si kennee ati garuu maatii kee qopheeffadhu maatii kee faana gali kabaja keeti akka kabajamtetti akka kabajamtee mana baatetti akka kabajamtee mana warra keeti yookaan obboleettiin kee si geggeessiti yookaan obboleessi kee si geggeessi yookaan firri kee wayii si geggeessetti kabajamiiti gara mana warra keetti gali warri jiranii obboleettiin jirtu obboleessa kana kee tokkoon dhabdu fira keessaa tokkoon dhabdu maatii keessaa tokkoon achi gali siin jedhe gali achi wada sayyuu dafteetti dhiyaatiin habiibti dafteelletti dhiyaatiin namicha sallee walqunnamtii saalaa si faana hin godhu osoo hin maramaramin jedhee jennaan mataa dhee ajjeese yaadatta Finfinnee kana keetti ishee nama maayettee in argite faana hoteela qabatteetti faan makanatti buluuf natti fakkaata garuu maayetteenii osoo maramaramin humaasi faana godhonna mata wanti qaba namichi madooshaa mataa qaa godhechumatti mana keetti cufite sigale maaliif namni dhukkuba qabaachuu danda'a HIV jira dhukkubni qaama saalaatiin namatti daddarbu waan akka coophxoo fanxoo jedhamu jira waan baay'ee jira namni akkanuma kunoo waldaakaa oola namni musuma argitan waldaakaa oola maaf gizee kee guddaamaaf nagaa fayyaa keetti dhibee fidda gammachuu guyyaa tokko fette boriftaaniin qaqqabde gali warra keetti achi booda piroosasiin dhalli namaa tokko ittiin ulaagaa ittiin heerumuun heerumta maatiin kee itti tolee maatiin kee fudhatanii maatiin kee gammadanii marmarsiiste si wayyu si jedhee malaan dulloomeera dura si dhaane waggaa 45